akkam jira jirtu badil malaya tokko jechuu kiyya Harilla Media arra eegalee barreessuu waan kiyya. Harillaan beeksisaa subscribe naaf tinnisaa. Harilla Media isin hubachiisa. Bifa qulqulluudhaan isinii dhiheessa. Diraamaa bareedaa isin gammachiisa. Diraamaa bareedaa isin gammachiisa. Yoom kana qofa akkuma maqaasaa Harillaa duriifaa si hambaawwan seenaafaa Harillaa duriifaa hambaawwan seenaafaa. Kun eegala isaa hundaan siif ibsa. Hundaan siif tarreessa. Afoola bareedaa isin bohaarsa. Akkuma hojiisaa komantiidhaan nuuf ibsa. Akkuma hojiisaa komantiidhaan nuuf ibsa. Wow. Yoom kanatti oole. Humaa sin gaafatullee subscribe fi like qofa malee. Sindibinti kollee beeksisin xumurre ammallee. Mas waa'ee seenaa kan isin qopheessinee jira. Sagantaatti aanu kana nuuf hordofaa hanga xumuraatti nuuf xumuraa. Kutaa sadaffaa amma eegalama. Afar bali angai Oromo ke Afar Somali nan TikTok. Lakin si kushi dikanga fa Afrika. Awal jabe fannu hunde tenya taka Akasipo obole yandiga 50 tenya taka Walilo Jirra jirtu harka buuna shama akkam lawtota keenya ka jirtu nageenya keenya bakka jecha tolega torbaanitti al tokko qabanneeti kan isin biraan giyaatiin jirru torbaanitti al tokko maal qabannee wettan ni gartan isinuu oduu hordofaatiin jirtan tolega arra ammoo maal qabannee dhufne torbaan arraa kutaa sadaffaatiin qabannee isin dhufne tolega kutaa sadaffaa kanarratti maal qabannee isin dhiyaanna tole dura dursoo maal sirraa eegama like subscribe share godhuudhaani like maaliif humna nuutaa subscribe ammoo maatii wal godhachuuf maatii nuutaatan maatii siif taana tolega share ammoo waliin gahuu fi wal agarsiisuudhaaf gargaara tole kun dirqama keessan ta'a jenneeti kan abduu tole arrammoo maali kutaa sadaffaaratti gaafiin qabnu waan biyya keenya keessatti sabuutan hadiyyaa akka Kambaataa fi Walaayitaa Guraagee jarree kunis Oromoo seenee waan jiru itti amanee kan qabannee dhufne mee kana adda nu baasa duruuso Sambooda gara Afrikaatti ceena Afrikaa kana keessaa biyyoota hedduudha kan Oromoo qabdu Oromoon jiraatu biyyoota kana keessatti mee duruuso waa'ee kana Kambaataa irraa mee Kambaataan eessaan Oromoo seena Kambaataan Oromoo Hortee Booratichaati. Hadiyaan Hortee Arsii. Walaayitaanis Hortee Booratichaati. Guraageen isaan qooda lama qaban yookaan damee lama dameen tokko. Guraageen Sooddoon isaanis Oromoo seena. Soon immoo Guraageen sabaatee warri jedhanii silteen immoo tokko. Isinis tuqaa lama raayi waan takka Oromoo waan tokkos warra alaasee irraayi. Ajaran kana hangal maka. Tolega biyyoota ollaa keenyaa irratti biyyoota hedduu kan Oromoo keessatti Keenyaa biyyoota ammaa akka Keeniyaan eessaan ilmi eenyuutu Keenyaa jiraata. Keeniyaan ilmaan Booranaa kudha lameen keessaa Keenyaa kan jedhu gurmaanuu ilma Booranaa eenyummaan godhu Keenyaa kan jedhamu. Naayiroobiinis akkasumatti Haayilaa Tanzaaniyaa mee akkumatti aanutti tartiibaan Uganda. Ugandaan dhugaa ilma Eeluuti. Eeluu dhale ilma Hortee Eeluurraahi Ugandaa galanii Uganda Hortee Ugandaa ilma Eeluurraa Eeluu Baaboo Ugandaan akkuma itti aanutti Burundiin Tuusii jedhanii Tuusiin sun Hortee Bareentooti. Burundiin Hortee Bareentooti. Burundiin akkas jenne chaati yoo jenne Hortee Asoosaa. Chaadiin Hortee Asoosaa. Hortee Asoosaati. Asoosaa kana kadhale yommuu gaadaa jechuudha. Maaliif kadhale maaliif yaa ilmaan Oromooti Oromichuma dhalee ilmaan Booranaati. Liiban warra jedhanii. Liiban.
liiban yaani raay hortee ma booranaat maaliin akkas jennee mee Oromoo tokko Oromoo Tanzaaniyaa warri jiraatan immoo hortee ma booranaa ilmaan booranaa kudha lameen keessaa akkuma lakkoofne kanarraa warri suni maqaan isaanii Tanzaaniyaa keessatti Daawud kajaan Daawud kun eessa gala hortee liiban kunis hortee ma liiban sadii dhale sadeen keessaa Daawudii liiban katti dhale sadii dhale sadeen keessaa Daawudii fi Orma lameen kanatu Afrikaa Tanzaaniyaa fi liiban maali ka qubatu kun ilmaanuma liiban jechuudha ilmaan liiban lameen maalii fi Tanzaaniyaa ilmaan obboleeyyan lamaanii maalii fi Tanzaaniyaa qubatanii jechuudha walumaa gala Afrikaa bahaarraa ilaa kara Afrikaa dhihaatti ijoollee kana ni xiqqeesse malee ilaa Muritaaniyaa fi Tunisiyaatti wanganuma faca'anii jiran irra hedduudhaan hortee boorantichaati. Bareentonis biyya lameen Burundii fi Chaad waan hin tahiin karana kara bahaa Afrikaa as ganda qaban jechuun isaanis hanga Soomaaliyaa ilmaan bareentumaa gideeyyiin. Kun immoo horteen boorantichaa kara Afrikaa dhihaa Afrikaa bahaarraa kara Afrikaa dhihaa warra godaanee jira. Kanaaf ijoollee maqaa dhufisan kana keessatti bareentuufi bakka lama yoo jiraatanillee hanga hedduun hortuma boorantichaati Sinidha. Guddaa galatoomii dhugaadha. Maaliif yoo ta'e biyyoota Afrikaa keessatti wantoota hedduu namaaf hin galin. Fakkeenyaaf amma kan hawaasni keenya ittiin amanu biyyoota Afrikaa biyyoota ollaa Itoophiyaa irraa Keeniyaa Oromoon ni jirti waan jiru. Kana yoo ta'in fakkeessaafuu biyyoota garaagaraa biyyoota Afrikaadhaa kana keessatti Oromoota akkanatti ilmaan Oromoodhaa deemee qubate. Kachitti hore kana beeku namni hedduun hin beeku jenneeti kan yaannu egaa akkuma beekamutti ilmaan Oromtichaa lamaan Booranaa fi Bareenta ilmaan Booranaati kan hedduu hedduminaan akka nu ibsitanitti kan biyyoota ollaatti Afrikoota kana keessatti biyyoota Afrikaa kana keessatti faca'anii himaan jirtan ilmaan Bareentooti hedduu jechuudha. Mee ilmaan Bareentoo Afrikaa kana keessatti haram kan faca'an biyya kanatti ilmaan bareentumaa kan faca'an kan godaanan yookaan horteen bareentoo Soomaaliyaa, Jibuutii, Eertiriyaa kanneen qubatan jechuun ilmaan bareentumaa biyya keessas karaa Kibbaa, karaa Tigraay, karaa kana hunda qubatan jechuun ilmaan bareentumaa keessaa yoo kara bahaa kan kun taate Soomaalii gizee jennaan fakkeenyaaf Hawwiyyaan jaha hawiyyaa jaheen hawiyyaa keessaa abbaan yookaan hawiyyaa jir kun ka erer kan tiyyoota bareentuma galaa ilmaan bareentoota Soomaaliin ilmaan bareentumaatii irra hedduudhaan Isaaq warra jedhamtu jira Daarootis warra jedhamtu jira Diishii Shejaaniinis ammas karaa butuwaan qubatanii isaan sun bareentuma galanii tuma ilaan amma jedhamtee haamamtutan akka ittiin warra qubatu jira kunneenis bareentuma irra hedduuni ilmaanuma bareentumaati. Kanaafuu ilmaan bareentoo hanga gaafa Afrikaa karaa bahaa kanaan Jibuutiis warra qubatu warri isa jedhamanii kunis ilmaan bareentumaarraa marawumaa ilmaan afran qallooti. Jarri har'a Soomaalii, Jibuutii jedhamanii yaamaman kun ilaa Eertiraatti ilmaanuma bareentumaati. Ilmaan bareentoo kana keessaa meeqa biyyatti hafee meeqaatu biyya ollaa qubate? Ilmaan bareentoo biyyan hortee ilma namaatu guyyaa ba'a. Tiyyoo kan jennu kunis bareentuma galaa garuu kadhale hawwiyyaa dhale hawwiyyaan hojjaa dhale. Hawwiyyaa kana bareentoo dhale? Bareentoo dhale. Ilma bareentoti? Ilma bareentooti. Hawwiyyaan bareentoo galaa ilma bareentumaati. Bareentuu isa dhallaan inni immoo hawwiyyaanis jaha dhalee jechuudha. Damee Soomaaliyaa tana ta'e. Damee Soomaaliyaa tana ta'eeti. Soomaaliyaatti yaamamaa jiran yeroo ammaa kanatti akkasi hortee boorantichaa bareentooti. Jibuutii yoo fudhanne immoo ilmaanuma afran qallooti yookaan ala gosa damee yookaan jilba ala jedhamtu dhale isa warra jedhan kanas ala gadee qolli teenya duraarratti illee tuqnee jirra ilmaan afran qallooti isaa jechuun warra afran galaan jedhanii afran galaan santu isa dhadhan. Kana fakkaatti isaan bareentumaadha. Eebar ilmaan Oromoo ilmaan lamaan Booranaa fi Bareentoo namuu ni beekami. Ilmaan Booranaa fi Bareentoo keessaa biyyoota Afrikaa kana gama bitaachaati gama dhiyaatiin
ilmaan booranaati. Booranii booranamoo akka jennetti hedduminaan ilmaan booranaati tututu garas deemaa waan juutti amanna. Bareentoo biyyaan aloo eessa deemu waan juu daawwattoota keenyaaf ibsuudhaaf kan si gaafachaa jirru. Tole egaa ammallee dursanii kan jirtanidha. Akkanumatti daawwattoota keenya gaaffii deebii qabannee kana fakkaata. Akkasumatti illee hin dhiyaatu itti fufna kutaa afuraffaan illee bareechinee kan walitti dachaalu ta'a. Tole egaa gaaffiin tun gaaffii nama barbaachisuudha. Nama Oromooti osoo hin ta'in Afrikaa barbaachisu. Namootaan seenaa adda addaa seenaa gaggaarii qaban osoo nuti dhaloota qubee takkaa'u dhaloonni amma lafaa kun dhaqee irraa hin iyyaafatu takkaa'u irraan baratin kan lubbuun darbe meeqaatu jira jechuudha. Tole egaa har'a ammoo barbaannee iyyaafannee nama kana Abdulqaadir Waayyoo kan jedhamu kanarraa deemnee seenaa kana qorachuun kunis isinumaa fi walumaa fi ta'uudhaa jenneetti kan abdannu tortiin keessan nu faana ta'a. Tole egaa ammallee kutaa Afrikaatiin akka bareedatti kan walitti deebinu ta'a. Galatoomaa isin jenna. We are Kushatik, Nahanu, Kushiyin, Nahanu, Kushiyin. Yeah, we live together forever. We are not separated by other. We are not enemy to each other. We are sister and brother, man. Tell them, sing Bona, yeah. Dia kambata Sidama. Iman gusto ukin sidama Iman tishina shawi vagau